ilmaan nafxanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiitiif biyya dimokiraatiin jiru biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu hoggoo Itoophiyaa gatee waan san haasee jedhu wanni tan daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hankarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechuudha doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechuudha orma kana akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu Oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuu ilaarratti somba dhaban onnee dhaban sombaan nama sossohayan numaani iftiisan numaani amma boruu amma kabiraa amma arrallee boruu duru qophaa'e jechuu kabiraa arra waan biyya keessa deemuu ila geessan kabiraa la dura lafa kaayyate jechuu nuti eessarraa jira duuba katanarra hay xiqqoo qabnu walitti kan nu gan gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu keenya naboo qawween qabu duuba akkam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu horii ni qabna walitti buunee horii haa bitannu qawwee kun namni gurgurarraan tana guutamee jira addunyaa keessa riigaa lama walitti baafnee namti namoonni horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha amma gaa yoo nuti har'aan tanallee duuba Oromoon hoggaa afur cini namti gaafa illee sillaaseen bu'ee cini namti oggusati cini namuu deemte amma ogguma cini namti jechuudha tabbu'aa saan hedduudha tuni gaafa illee sillaaseen bu'ee cini namne guyyaa mangistuun baqateetni cini namne arra hagaffaa jechuudha namni oggusati cini namu oggulama cini namu jamma immaasinu oggulama namni goota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti cini namu jenna duuba akkasii jaallan teenya gaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuu namni bilisummaan qabne if duran arku yaaduun danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuu namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabe irratti ni beeka jechuu mi'aayii siif beeka jechuu bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne muka kanatti inni duraan duubne bishaan itti waraabne bishaan obaafne akka hin lafeetin baala baasee jalatti boqotu bolowwan biyya haa godhanii nuti isin. Wanti uummanni keenya kallachi uummata keenyaatti bilisummaa Oromootis dadhabate cunqurfama. Gabrummaa biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu. Namni biraa Kerran soga jana kuma bidalota amshir lalini mota wabo abdadu gota Kerran soga jana kuma bidalota amshir lalini mota wabo abdadu gota Palmata gajana kuma bidalota amshir lalini mota wabo abdadu gota